Ma akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jechaatiin arra dhaamsa gabaabaa tokkoon qaba. Dhaamsilleen waa'ee artistii keenya Tsaggaayee Dandaanaati. Sayyoon har'aan tanaa dhibamee dhibeedhaan magaalaa Adamaa hospitaala jira. Akkuma waliin beeknutti umrii ijoollummaa keenyarraa sirba isaa akka sirbaa qofatti odoo hin tahin akka geerarsaa akka sirba qabsootitti jechuudha. Ragadaaf qofa osoo hin tahin sirbi Tsaggaayee Dandaanaa gaafa nagaa qabu san saba keenya kakaasaa akka seenaatitti lafa kaahee jira jechuudha. Har'a garuu dhibameet Adaamaa keessatti hospitaala jira Tsaggaayee Dandaanaa. Gargaarsa isin gaafata, nu gaafata nu hundaayyuu jechuudha. Nama gargaaruudhaaf dirqama miliyoonara tahuu hin qabnu. Sooressa takkaan immoo gartee abbaa qabeenya tahuu hin qabaannu. Nurra hin jiru maallaqni xiqqoo walitti buusnee isaaf erginu sun isaaf har'aan tana bira dhaabbattee jechuudha. Tsaggaayee Dandaanaa bara hedduudhaaf sirbaa ture saba keenyaaf, saba isaatiif, saba Oromootiif. Har'aan tana dhibamee dhukkubsateeti mana hospitaalaa keessa sirrirra ciisaa jechuudha. Na gargaaraa jechuudhaan biyyarra dhaammataa jechuudha. Suuraa isaa arginaan baay'een gadde. Dheengadda habashoota argitanii jirtanii namicha tokko makiinaa isaa gurguree miilaanin lafa deema je'ee wal gargaaraa jiru jechuudha isaanuu habashoonni. Garuu har'aan tana eessa jirra nuti? Diyaaspooraan. Awurooppaan eessa jirtan? Ameerikaan eessa jirtan? Warri har'aan tana dalagattanii galtan har'a eessa jirtan? Tsaggaayee Dandaanaa har'aan tana faamiliin isaa bira dhaabbachuu hin danda'u. Nuhi ka bira dhaabbachuu danda'u jechuudha. Eega namni du'ee boo'uun maal faayidaa qaba? Eega namni lubbuudhaan du'e boo'uun faayidaa maal qaba? Eebaluu akkana jechuudha. Amma bira dhaabbanneeti akka sheenaan nutti hin hafne godhuu qabnaa jechuudha. Yaa ummata. Hadaraa keessan lakkoofsa isaatillee poost goonaa godhamillee jira, bakka baay'eettillee maxxanfamee jira. Tsaggaayee Dandaanaa waan dandeessan har'a yoo doolaara 100 qabaanne doolaara 50 isaaf kennuu qabna jechuudha. Maaliif doolaara 25 hin taane? Wanni nuti har'a walitti bubuusnu kun har'aan tana gargaarsa isaa ta'a jechuudha. Suuraa isaa ka yeroo inni hospitaala keessa siree irra ciisu argee imimmaan kiyya na dhufe. Gaafa inni gartee fayyaa qabu san nu bashannansiisaa ture, nu kakaasaa ture jechuudha. Isteeji irratti kaaseeta isaatiin nu kakaasaa sirba isaa jechuudha. Aaddee mishurree aaddee sirba isaa amma dhugumatti baay'een gaddaa waan hin jiruuf sirbullee hin danda'u. Kanaafuu yaa ummata bira dhaabbadhaa haa bira anarraa kaasee jechuudha. Waan hin danda'uun biraan dhaabbadhaa, isin hundinuu bira dhaabbadhaa, seenaa hambisadhaa. Akka adawwiin diinni nutti hin gammanne. Biyya eessumaayyuu addunyaa tanarra warri jiraatan. Saawud Arabiyaa, Dubai, Middle warri jiraatan, Afrikaas warri jiraatan, Awurooppaas warri jiraatan, Awustiraaliyaas warri jiraatan, Ameerikaas warri jiraatan, hundi keessanuu akka bira dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafataa jirra. Tsaggaayee Dandaanaa, Sayyoo Dandaanaa haa bira dhaabbannuun isiniin ja'a. Galatooma viidiyoo kana waliif raabsaa, sheer godhaa, namuutu akka dhagahu jechuudha. Kuni dhaamsa kiyya. Dhaamsa kiyya jechuudha. Gartee gabrummaa bara hedduutu nutti jira. Kanaafuu numaatu wal bira dhaabbata jechuudha. Yaa aanaa tureeffatti aanaa jedhanii rabbi isa haa fayyisullee jecha hamma dandeenyuun
hamma dandeenyuun haa gargaarru. Galatooma hamma dandeessaniin feesbuukiin waan garagaraatiin dabarsaa dhaamsa kana jabaadhaa sayyoo dandaanaa odoo inni hin du'in lubbuu isaa deebisuudhaaf yaalii haa goonu. Galatooma ana Naziir bakkumaan jirurra. Thank you.